oduu gammachiiftuu jiraattota magaalaa Torontoo fi naannoo isii mara filmii afaan Oromoo haaraa artistoota bebbeekamoo fi jaalatamoo ta'aniin hojjetame qoree bulti. dirqama hoggaanaan fadhiinti jedhuuf isin qabbanaa'oo qabdi waay kun maaliif ta'uu danda'a? Seenaa ajaa'ibaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa kan bu'uureffate qalbii daawwattoota hawwate onnee rarraasee osoo sitti tolu ija osoo irraan libsanne kan daawwatamu filmiin afaan Oromoo haaraan qoree bulti. Elloon konkolaataa marees miiraan isaa akkanatti fiiguu ni danda'a. Bareedinni dhugaa iftaanii argamuudha. Sananii ollaante. Ogeeyyoota ciccimoo fi artistoota jaalatamoo sooreyja hawaasa Oromoo ta'aniin qindaawee qophaa'ee daawwatamuudhaaf magaalaa Torontoo galee jira. Hawaasni magaalaa Torontoo fi naannoo ishii baga gammaddan. Jalqaba yeroo duraan si jaalladhu. Akkamitti haasawaa akkanaan obboleessa naan jetta? Maal jette? Jalleettuu nama jaalatan sa'ootaa miti baroota dheeraa nama obsanii. Aartiin mallattoo eenyummaa saba tokkoo kan ta'e aadaa afaanii fi seenaan ummatichaa kan itti calaqqifamudha. Hojii aartii jajjabeessuun afaan aadaa fi seenaa keenya haa dagaagsu. Qoree bultii hundi keessanuu affeeramtanii jirta. Sirriin kuhaa jaamta. Dhugaan dhalaa takka dho'isuudhaaf kijiba walitti qabdanii haasoftan. Maal godhuuf deemta? Naga lakkisi. Sindaradaya. Kuyata kwanu karena jam tu dengar wallahi. Boru sallit aggu beektu asin dabra haadha warraati ya beekamtuu jaalatamtuu tan faxina turte osoo harkanii. Lakki akkasana miti amma garaa qabaddeetiin jira. Maal kana qofa diraamaaleen gaggabaaboon hedduu nama bohaarsan kan akka dawaatu kanaa. Ogguurtu dawaatu kanaa gubitu sanka. Dawaabunni yaasi raanfatii siime. Waan nyaattee yoo jiraatte gosatee gaafadhu hafali numan jirre. Intalati jedhaman kannine abbaa isitti. Kamyo. Nagaabo. Yaa wareebu waaqeetii numaan dabre. Waasilleen gaafanne akkamii. Nagaa. Nagee alhamdulillah. Intala kan nu deemta jaan. Sawway olamti dubare intala numa kan intala dhalate takka intala geesse takka numa kanani. Diraamaan gabaabaan koomedii afaan Oromoo hawaasa biratti hedduu fudhatama argate. Mata duree maraataa jiruun qophaa'e. Maraataadha. Maraataadha. Duba maraataa maal si jalaa godha? Hoyyaa. Maraataadha dheenya kana misiyoon irraa bahe. Misiyoon irraa bahe? Akka fayyee fi akka hin fayyine xiqqishoo cheekap godhuudhaaf. Dubaati siistarii? Obbali. Si haa qajeelchugaa. Diddugaalli si haa dhiitu. Baalagee. Julaay 9 bara 2016 94 Ken Hard Drive waajjira waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti kan garsiifamu ta'a. Agarsiifni duraa waaree booda sa'a 3tti kan garsiifamu yeroo ta'u agarsiifni lammataa waaree booda sa'a 5tti kan garsiifamu ta'a. Odeeffannoo dabalataa TV Oromoo magaalaa Torontoo keessatti argamurraa argachuu ni dandeessa. Iidaa miti guyyaa. Shugguxii heeloo mara baay'atu sannaaf bitii naan jedhe. Duman bituu fi Taayiwaan deetti Taayiwaan jirti. Ooman guddoon jettu maqmaqsatti hin dhageenye yaaniin tiyya. Maraataa fi saree keessa laalanii jechuun dhageenye. Aadaa afaanii fi seenaa ummatichaa guddisuun kan beekamu hawaasni magaalaa Torontoo fi naannoo ishii filmii afaan Oromoo qoree bultii akka daawwattan affeeramtanii jirtan. Baalamni keessan Julaay 9 bara 2006 94 Ken Hard Drive waajjira waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti argamutti wal haa galu. Please waan fayda siifin kana qabeenya kiyya kana hunda qabeenya siifin kana cheek. Lubbuun nama meeqaa bakkeessa? Arraa ta'e garuu dura shaadaan qabadha dhaabbu shaataan qabadha feerusaa dhaabbu